daawwattoota keenya viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluudhaan dhugaa jiru nuuf murteessaa jenna. Hayyeen akkam jirtum daawwattoota kushtii maraam Itoophiyaan erga Dr. Abiy aangootti dhufe jalqabeem namoota beekamoo baay'inaan dhabuu ishee fi namoota jaallatamoo baay'ee dhabdeetti. Isaan keessaa dhiyeenya kan dhabne gooticha artist Haacaaluu Hundeessaa ture. Isaan duratti garuu kan ajjechaan yookiin immoo bifa jumlaatiin kan ajjeefaman baay'eetu jira. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne naannoo Amhaaraa keessatti namoota beekamoo kanneen akka Hambaachoo Mokonnon fi Sa'ara Mokonnon fi namoota baay'ee dhabde. Dhiyeenya kanas dargaggoo Amaanu'eel Wandimmoo addabaabayitti baasuudhaan magaalaa Dambidollootti bifa sukkanneessaan rasaasatti roobsuun ajjeesanii turanii. Haa ta'u malee warri Amaanu'eel Wandimmoo ajjeesan kun seeratti dhiyaachuu baatan malee namoonni baay'eenis otuu seeratti hin dhiyaatin hafuun isaanii beekama. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo namicha Amaanu'eel Wandimmuutti rasaasa roobsee ajjeese kana to'annoo koo jala oolcheera jechuudhaan miidiyaadhaan haasa'uunsaa gammachuu guddaa ta'eera uummata Oromoof. Haa ta'u malee Itoophiyaan ammayyuu artistoota Oromoo fi kan Oromoof dubbatan kamuu gidiraa guddaa irra geessisuun ishee hin dhaabbanne. Qeerroo Oromoo guranii gara dirree waraanaatti erguudhaan juntaa waraantu jedhanii afaan qawweedhaaf laachaa jiru. Erga waraanatti ergan booda yoo booji'aman footoshooppiidhaan jedhaniiti soba ololuun. Kana malees aktivistoonni fi beektonni Oromoon kan uummata Oromoof sagalee ta'an baay'inaan mana hidhaa jiru. Nama isaaniin nuuf hiikaa jedhees ajjeesuu fi gidirsuun hin dhaabbanne. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne Prime Minister Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi kanneen biroonis jiru suuraa isaanii yonas keessa gashuu baadheellee. Dhiyeenya kana mucaa Mohaammed Deeksisoo jedhamu Yuunivarsiitii Jimmaatti Baqqalaa Garbaa Jawaar Mohaammed hidhamtoota siyaasaa Oromoo nuuf hiikaa jedhee yoo sagalee ol kaasee haasa'ullee mana hidhaa seenee gidiraa baay'ee keessa ture. Waan nama dhibu gidduu kana artistoota Oromoo kanneen akka Jaafar Yuusuf fi Falmataa Kabbadaa fi Sabkee Bar fi kanneen kana fakkaatan mana hidhaa turanii ba'uun isaanii ni beekama. Artist Jaafar Yuusuf uummata Oromoof jecha gidiraa baay'ee dabarsuun isaanii beekama. Isa malees warri qeerroof qarreen Oromiyaa gara Tigraayitti ergamanii booji'aman gidiraa guddaa keessa akka jiran afaanuma isaatiin himu. Mootummaan garuu sobadha jedhee dararri isaanii akka cimu godha. Dubbiin yoo fala argatee malee ammayyuu Itoophiyaan nagaa waan taatu natti hin fakkaatu. Maarreen daawwattoota kun aangoorra ta'anii akka hatti biyya bushan wallaaluudhaan warra haadha hiyyeessaa boochisaniifis rabbi waaqi kan hojii isaanii alaatuuf. Daawwattoota keenya viidiyoo kana hanga dhumaatti waan ilaaltaniif isin jaalannaa isin kabajnaa.